Ali tokko anatu hojii kushiinaa jaallata haa ta'u hojii kushiinaatu na jaallata haa ta'u hin beeku alattis manattis kushiinama keessan jira yeroo mana madaami jirus immoo kushiinama keessa kanaan hojjedhu garuu hojii hundaa nan hojjedha kushiinaan immoo caalatti natti baay'ata ture inni mana keessaa fi yeroo madaami faanallee bakka tokko deemu achittis kushiinamatti na ajaja jechuudha sanaaf na filatu asittis immoo kushiinama keessatti na argama maayinni waan isaa ana wasatu na jaallata warra kakoo taatanii yaada keessan komentirratti naa qoodaa jecha nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra galata waaqa baga jiraattanii baga nagaa taatanii jechaa jiraachuun keessan nu gammachiisaa nutis immoo jirra amma sa'aatiin kun sa'aatii misaadha kushiinaa keessatti shiroo hojjechaa jira kana dhufe garuu shiroo isin agarsiisuu miti waan biraadha nariifateena innis immoo wanteeti na fuulduratti argama isa kaname maaliif daawwattoota duratti hin hojjedhu bakka inni dogoggore na hubachiisu na gorsu waan beekan irraas immoo natti immoo akkasuma immoo isaan beeku immoo kan biraan beeku dhiisuu danda'a waan ta'eef waliin baafnu hojjennu jedheetini isinii filadhee dhufeetii jira haga xumuraatti na waliin tura viidiyoon laayikii sheerii akkasuma asabastaayitii keessan koomentii irratti balballi koomentii keenya yeroo kamiyyuu cufaa osoo hin taane banaadha warri haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuutiin gara maatii keenyaatti dabalamaa anaa dhufuun duruu isinii jenna wanti hojjechuuf qophaa'ee jiru qimamii shaayii jechuudha isa kana marra akkan hojjedhu kamittiin akkan hojjedhu walumaan qopheessinaa walumaan ilaallaa leeskoo gara qimamii shaayii hojjechuu deemnaa jechuudha akkuma argitan egaa qimamii shaayii hojjechuudhaaf wantoonni naan asitti qopheeffadheetii jiru inni kuni qarafaadha baay'een keessan ni beektu ganaan caccabsaa malee akkasittiin kun maashinii keessa rogalee maashinii kana jalaa miidhuutii danda'a inni kun immoo jinjibila gogaadha jinjibila fireeshii isaa biteen miicee suufii kukkutee akka kanaatti goseetiin jira inni itti aanu immoo heeliidha kun hundumtuu biyya keenya keessatti akka argamu asumarraan illee isinitti immoo barbaada inni itti aanu immoo warra hin beekneef jechuudha qimaaqimeen biyya keenya keessaa dhiben jiru kun immoo qurunfudiidha qurunfudii isa kanallee ni beektu isaan kanan walitti dabalee qimamii shaayii hojjetachuuf deemaatii jira jechuudha as keessaatii kananii ho'isu yookaan immoo hammacuu isa kana qofaadha heelii kana qofaan ho'isa ho'uu qabaa jechuudha dirqama kan kanarraa hafee isa kana dura harkaan caccabseeni isa booda immoo maashinii keessatti walitti daaka kun amma kanan hojjechuuf deemu qimamii shaayiitii jechuudha kun asitti immoo akkuma argitanii shiroo hojjechaa jira kun shiroodha isa dhiisaa isa miti amma kanan isinitti agarsiisu as kanatti kunoo maxabashaashee kanan qopheeffadhee jira isa booda istoofii itti baneeni heelii sanaan akaa jechuudha ho'uu qaba dirqama qimamii shaayii baay'ee tokko barbaachisaa warra akka koo shaayii jaallattanii isa booddiigaa kunoo maxabashaashee xiqqoo kanarratti labbi godheemanii ho'isaa jechuu baay'ee soton taane heeliin egaa into tokko akka fandishaatti tokko hin bobbokoka kun akkasittiin akaatiin jira jechuudha bobbokokaa jira baay'ee saasii ton taane xiqqooma ishee labbi godhee akkuma diimessuu godheetiin irraatii baasa fooliinsaa yookaan immoo isa paaworiinsa sirriitti itti dabalaa jechuudha yeroo akkasittiin ho'u kaan garuu qurunfudiin akkasuma jinjibillii akkasuma qarafaanii hin hammacamu akkasumatti daakuu qabna keessaa heelii qofaatu akaamuu qaba qurunfudiitti baay'isuu hin qabdanii sababni isaa qurunfudiin nama guba baay'ee tokko nama guba kanaafuu xiqqeessinii fayyadamna amma kana kunuu haaluma argaa jirtan kanaatiin akaayeetiin jira tokko jira baay'ee akka fandishaatti tokko jira kun akkasittiin akaayee irraa lafa kaayee jira jechuudha xiqqoo isheetu hojjetatanii yeroo dheeraa isin ga'a baay'ina isaa ton taanii xiqqoo isheeti kan fayyadamnu egaa shaayiin biyya keenya beekamaadha isin bakka isin jirtan hin beeku malee ani yeroo nuti mana madaama jirru goddinyaan koo tokko jirti kan shaayii jaallattu astuni gadiidaati suuqii gaarti yeroo nuti mana madaamii keessatti shaayii baay'inaan fayyadamaa isiniin jedheeti jira shaayii Itoophiyaan danfisaa meenuu hojjedhaamee jedhu obbolaan Zaar Safaroo dhufan baay'ee tokko jaallatu jechuudha achittis immoo hojjenna nuti akkasittiin
ofii makeenyaaf qopheeffanneen kaawwannaa isaanillee hin fayyadamu jechuudha. Isa booddee kunoo qarafaa sana feestaalii kanatti naqee feestaaliin kunii wanni kanneen akka foonii fa'aa kanneen akka veejiteebilii garaagaraa fa'aa yoon bitee ittiin firiijii keessa kaawwachuuf firiizerii jechuudha baradoo keessa kaawwachuuf hin biteera. Isatti gadi naqeen kunoo haala kanaan dhoqqosaan jira. Qarafaan baay'ee jabaata waan ta'eef maashiniin miidhuu danda'a. Xiqqoo ishee caccabsee salphiseen maashiniitti immoo naqee daakuu fi kunoo caccabseetiin jiras keessatti akkuma argitan dura gurguddaa ture miti yeroo mammaramaa inni mammaramaan kun immoo kan shaayitiyyuu akkasittiin beekamarra caalaatti. Isa booda haala kanaan egaa gosa meeqatu walitti dabalamee hojjettan waan meeqa walitti dabaltee hojjechaa jirtaa yoo jettanii kunoo 4 jechuudha. Jinjibila, qarafaa, qurunfudii fi heeliidha. Heeliin kunii biyya arabaatti kaardaa siin jedhuteen nan beeku garuu heelii mattan beekaa sittillee argitanii akka inni bobbokokee diddiimatee gurguddatee jira. Heeliin suni amma carraan kanatti yaanii jiru daakuudha. Maashiniittiin daakaa jechuudha. Xiqqoos immoo lafa kaayee qabbaneessiitiin jira. Maaliif ho'asaa akkuma abiddarraa bahiitii yoonii maashiniitti naqee hin qabata jechuudha. Akka intinaa ta'uudha. Dinjissi jedha sirriitti hin bullaa'u. Xiqqoo ishee daqiiqaa muraasa lafa tursee isa kanatti kanaan daaku. Kunoo ammoo sitti daakuuttan jira jechuudha. Xiqqeessee itti naqee seeraan akka diqiqqi jedhee bullaa'utti kun akkuma argita. Fooliin isaa bichaan amma kichiniin keessa shaayii jechaa jira. Qixal shayiin illee isa biyya keenyaatu caalaa qimamiin illee qixal shayiin achi yaaduma shayiin adiimatu malee anatti mi'aawu garuu itti barree waan ta'eef nu fayyadamaa turre garuu qixal shayiin biyya keenyaa bakka shayiin jirutti foolii siin fuusisa. Yeroo daandiirra deemtan illee eessatti mana keessatti illee baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha. Kun akkuma argitan haala kanaan diqiqqi godhee qopheessee jira. Qodaatti naqadhullee qopheeffadheen jira. Asumarra fooliin isaa foolii kichinii keessa amma jiru shaayii bakka mana shaayii beektu miti akkasittiin urgaa'aa jira. Mee amma maaliif irraatii danfisee dhugee isinitti agarsiisu. Astoonis immoo diida jirti. Isheefis immoo danfiseetiin keessa xiqqeesseen asitti nan baay'isee ta'ennaa garuu xiqqeessuun qaban ture. Qixal shaayinni biyya keenyaa dura toontaanisuu ta'eedheetudha kan inni deematu. Kunoo haala kana ani shaayii furdaas hin jaalla'u. Inni furdaanis immoo laphee nama dhukkubsuu danda'a. Namni dhukkuba garaagaraa qaba. Isa sanaa fi of eeggannoo gochuudhaaf immoo xiqqeessitaniitu kan itti gochuu qabdanii. Astoofis immoo kenneen jira. Isheen immoo naannaa dhugaa jirti. Qodaan itti naqachuuf qopheeffadhe ishee kanadha. Qodaan sinatti naqattanii qodaa cabutu ta'ee akka burcuqqoo wayyatoo ta'ee gaariidha. Maaliif laastikii yoo ta'e paawariin isaa yookaan immoo hammuma ture hammuma bulu humni isaa dadhabaa deema waan ta'eef qodaa akka burcuqqoo wayii kan cabu wayyatoo ta'ee baay'ee tokko gaariidha. Kunis akkuma argitan waan akka shakilaa wayiitiin naqee firiijii keessallee kaawwachuu si dandeessu rakkina tokko hin qabu. Waan akka paawudarii daakuu ta'e firiijii keessas yoo ta'e rakkina tokko hin qabu. Fireeshii mataa adeema malee kunoo kana fakkaata. Xiqqoo fayyadamu waan ta'eef yeroo dheeraa nu ga'a. Kunooti qimamee shaayii haala kanaatiin qopheesseetiin jira. Isinis immoo mana keessanitti karaa nanarra hojjedhe kanaan hojjedhaatii yaalaa sanbooda yaada keessan naa kennaa. Ini siniin jedhaa viidiyoo koo jaallattan laayikii sheerii godhaa akkasumas immoo waan biras yoo qabaattan ta'e gaafachuutii dandeessu. Kun wastee dhuftee akkamidha? Anumatu waamee immi nyaamoo akkamii jennaanii otoo naa kenni jette siin kennuu naan jechaa jirti. Akkasitti shaayii keenya qimamiis hojjetanne shiroonis immoo gurra biraa tak jechaati jirti. Shaayiinis immoo akkasittiin qimamiinis hojjetamee wanti hundumtuu xumuramee jira. Ganamas ta'e misaas ta'e yeroo barbaannetti aarii tokko malee shaayii keenyatti uffataa jirna jechuudha. Shaayiin hin jiru taanaan sinitti mee jira deddeebi'ee ni beektu kana fakkaata. Laayikii